kabajamtoota maatiiwwan koo qaalii. Kun Senet Entertainmentidha. Ani immoo waloo Seeneet Gizaachoodha. Har'a jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti daran olaanaa fi lafee dugdaa waa maraa kan ta'e waa'ee barnootaa irratti dhaamsan qaba. Egaa akkuma marti keenya beeknutti barumsi madda qaroominaa fi hundee beekumsaati. Namni hayyoomee fi qaroome ofiisaaf, maatiisaaf, biyyasaa fi addunyaa keenyaaf bakka hundatti yeroo hunda barbaachisaa ta'uunsaa dhimma filannoo hin qabnedha. Kanaafuu xiqqaa hanga guddaatti barumsa barachuun, maatiin hundi ijoollee barsiisuun, xiyyeeffannoo roga maraa barnootaaf gochuun gorsa kooti. Kuni ta'uu baannaan immoo wanta uumamu egaa viidiyoo kanatti aanee dhufu keessatti ni daawwattu. Sana dura garuu warreen subscribe hin goone subscribe, like fi share gochuun dagatiina. Na waliin tura. Senet Entertainment.
baay'een faale nuti barwaan